haga afur fuutoo siingiliidhaat siin jedhee barsii eeyyame waa'ee fuudha keetii isarraa rakkoo qabu kan fatiyaa waan na gubdeef qabdi malee isiin ati innaa siin dhuftu akkanatti ammattee fatuu koo jettee dubbistu isii ati ammattee bira teessu ol fuudhee roomaansii fa'aa godha. Isa barisati fuutee akka dabaattee faanaan nuftu sana fuulduree koo dhufee na guba ergasumaa waa jirtiidha jedhee saniifani. Bar Siduna akkasii miti sin gubiin ani ko durumayyuu maaliifan sirraa fagaadhe beektaa amma durii reedii kana baay'ee nawwa bakka nawwa gaafa reedii isaa asliin isaa wajjiniin intarviina godhanu natti tola gidduu jaraa taa'e beekaatiin reedii tirkadhasii galee. Akabaas. Beekaatiin reedii tirkadha nan hirkadha ittiin hirkadha reediin achi baqa qoyin Siduna nan baasiin bannaati qoyin fitadha miira kiyyan tuqin bannaas miira kiyyan axxaaxaama miirri koo namatti tola qoyin ibsadha. Inna reediin bakka namatti tola Oromoo. Oh my God. Gizee jedhee kolfuufaan nama amallala achi akkasiin godheen. Oh my God. Achiiwada. Yasiisee abi yasiisee. Lailate achiiwada reediin nin hawwaan Siduna kan argate. Oh Siduna she's family. Guyyaa takkanan argadha jedheen abdii godhadhe bakka. Erga kan Suudinaa ta'e homaa miti jedheen abdii godhadhe taa'e suni galee. Achii booda gaafan immoo mana jiraa deemee qursii ganama nyaachuun eegale. Reediin miira keessa nagalchuu eegale. Achiin yaa Rabbi Siduna harkaa nyaataa nama nyaachuun bareeda miti jedheen. Irraa fagaachuu eegale Oromootiyya. Irraa fagaachuu eegale maaliifin irraa fagaadhe beektu? Ani isa nan barbaada guyyaa takka akkan argadhu nin beeka. Kanaa jedhee bakka amma atuma reedii argadhee yoo homaa miti maaliif wal hirkaa nyaachuun hin ta'u jedheen irraa fagaadhe Sidunaa kana jala. Ende atuma nam hunduu aaree reedii guyyaa takkallee ta'u argachuun qaba malee maal taatan? Hai. Kanaafuu ani balleessan qabu si galee ansi yaadeetiin irraa fagaadhe obboleessa. Sakoti jedhe ani reediin arras Boris obbolaa ta'uu hin dandeenyu. Haadhaan immoo abbaan. Tuni dhugaadha. Haadhaan immoo abbaan naafsi obbolummaa wayituu hin qabnu. Yaa kanaaf dogongoni Sidunaa eeyyan. Yaadichi godhanaafis ta'eera godhanaafsi maaliidhaan eessan obbolummaa walitti qabu. Haati koo abbaa koo qabra. Fatiyaan baay'ee si jaalatti baay'isoo ergitee Sidu. Akka yaadeef laal. Siif jettee nurraa fagaatte. Yaa ganama qursii nyaanna hai na dura deema reediin kun bakka hin jiraami bakka utaalii dhungadhu faana godha guyyaa takka Oromoo. Utaalii maali? Utaalii dhungadhu na godhaan immoo miirri koo badaadha hin jarjara miirri koo. Taayi jedha. Anta manfas kutban manfasii kiyya gattaayi jedha manfasii jaadha. Utaalii nama jiraate qabu. Enna manfasiin kiyya reedii gaafa argu baay'ee jira. Reedii qofaa miti manfasiin kiyya baay'ee jarjara yaa Oromooti. Beektu garuu reedii irratti baay'ee obse. Baay'ee obse manfasiin koo reedii irratti. Waalaikum salam warahmatullah. Ay Fatiko Rabbo si akan Siwan Fatiko mboin mira keessa bahi. Mboin baay'ee si taraddaana ani immoo boleettiin sin taraddaha sokkee rakkoo miti. Reediin haga baay'ee obsite sanuun ana dura osoo inni ana nan beekiniin dura kaaste hawwi taanii osoo ati hawwituu ani itti eerume dhugaa qabda. Sitti hin faradu saniifuu erga ani itti eerume sanuu ati hiriyaa kooti yeroo nu wajjin teenyu wajjin kaanu wajjin deemnu hin argita ammoo kunis miira keessa si galcha dhugaa qabda. Yaani an sirra laalu garuu chaansi kee makko reediin. Na obsesii osoo inni boyin ulfaataa Siduna. Ada baatee booyi siifaa booyaneetti. Siifaa booyan ibboo halkan kana siifaa booyan maali? Maalin balleessi? Ande
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ريدي أركتو يدين بوي زمانا ميكانو في كيستي بوي أمم بافت هاجرة مالي Indo ay. Bakka carraa kee yaalifatu siif eeyyameen jira. Kunoo nama 270 jira. Eeyyamen carraa di yaadu. Carraa kee yaali reediin haga 4 fuudhu siingiliidha. Amma tokko anatu jala jira. 3tu hafaafi 3 sana keessaa tokko fuudhaaf carraaqi. Fatiyaan si dabar carraa yaaluu ayituun barbaadu yookaan tuttaaluttaali na godhaa damma yaabbatu malee. Utaali na godhaa dadansi argee reedi ko utaali naan jedha wallahi miirri koo badaadha. Manfasii kan koo badaadha yaa Oromoo kiyya manfasii koo badaadha. Manfasii mukkota qaba manfasii jarjara jaarsa meeqan naa malladhe manfasii kanaan namni meeqan naa fagaatee dhufe manfasii jaafarra. Kan reedi ittiin obsee. Wallahi jettee ati baatee Manfasiin maali sila? Iya manfas waggaa. hafuura ka hafuura. Nu ay waggaa manfasu ay waggaa miqqamat manfasiin kiyyan jarjara Oromootiyya manfas jechuun beektanii garuu. Hay manfas. እና ሬዲ እኮ አከም ጀርታት መንፈሲ ማሊ ስለ ሚራ ጀቹዳ ስሜቲዳ ሚራ መንፈሲ ጃላቴ መንፈሲ ፊታ መንፈሲ አርገኔ ጉያ ተኮ አርገቱ ዮ አብዲን ኩተኔ ጉያ ተካ አርገታ ሲገሌ መንፈስ ጀረማ ነው መንፈሲ አፋን ኦሮሞት ይማል መንፈስ እቹ ሚራ ergaa qulqulluu akka jedhamu sana. አይዋ Ajajoota si. Yes. Manfasiin kiyya jedhi jedhamti amma gizee tokko reedii gizee qurxii nyaannu dhuma bar utaalii hidhii dhuma isaa dhungadhu na godhaa bar yaa Oromoo garuu ofin qaba manfasiin koo jarjara garuu nan qaban reedii irratti baay'ee obsee manfasiin koo way manfas. Obsi. Mee yaa reedii kiyya dhiisi gaafan si argufaa onneen na dhaatti manfasiin kun onneen na dhaata si dunaa kanan laala garagalee gizee siin immoo kichinii galtu qabadhuu laatan jedha itti si kadhee kee reedii koo jedhee ka'een immoo deebi'an nutti dhuftii jedhee nutti dhufnaanis balaa. Kanaaf ija keessa na laaltaa dhafatiyye. Kanaaf isi laala reedii amma reedda taraddaa taatis naman taatu yaa reedii mi'am gizee. Si taraddaa odhatu. Amma seenaa hin jira kunoo. Yeroo baay'ee yeroo si duran hin jirre ija keessa ol laallaa ta'a. Seeraanis ilaalaa immoo ija kee keessa imimmaantu guutan naa'u laaffachuu keessa. Naa'u yaa Oromooti naa'u laaffachuu keessa barba yaa Rabbii kiyya kaaliqa. Ay reedii ko. Tasgabbaa'e miira keessaa. Bakka sooma kana baasnee itti mari'annaa obsi ishee. Ani sooma gaafa si argadhe sooma iyyuu waan hin eegunatti fakkaatu manfasiin kiyyee jira bar. So Ramadaan amaram. Nimbe. Ofirra gattaa. Furaa boodaan ifatti wal arguu hin qabnu. Yoo soomanaa wal agarre malee. Furaa booda wal agaruu hin dandeenyu. Ay manfas. Manfasicha teennee itti yaaduu qabna. Yaa barreedii suma kanatu Hunda caalaa amma laala hunda caalaa kana ma gammachiisu si dura si eeyyamtee waraqata eeyyamaa si kennu siiti. Yaa si dunaa galatoomi mee dabaamee viidiyoo godhaa makiinaa diimtuu irra gadhiisuu qabaan kanarratti. Aan Oromoo miira eeyyameera si qofa miti. Fati si qofa miti bar nama reediin haga 4 fuudhu siingiliidha jedheemi. Amma tokko qabaami 3tu hafaa fi 3 keessaa tokko ta'uu namni barbaadu carraasaa haa yaallatu. Reediin 4 miti jechuudha. Tokko bulchuu danda'a. Carraa keessa yaala reediin siingiliidha haga 4 fuudhu. Kanatti booda waraabbamaa jirta yaa suutuuna taa'i. Viidiyoo waraabbachaa irraa jiriin. Viidiyoo waraabbamaa galmee keessa galaa jira. Ragaa itti fidatta yoo si nyaara sitti guurte sagalee si baniif ishee. Okay. Nageesse kaayaa si duna harkumaan ibiddatti of keette akkam jennare.
دعائي لا مسيبون لا ريدي أبشر حبيبي أنت ما أفرمتي أني واي فاي أجدان ترى مال أكسيت نامن سيستجا مالن قنا أنقاف مجال كبني فتي والبرو قاف والفونو أك واي فاي تات أك المسابات نتي ما نفوته كنافو سموك يا مريرا كان عندنا سموك يا مانجر وان تأفي أكم واي فاي أكم المسابات تتي وان سموك يا من سيسف صديقه فدبلتي أنو إنا قام بجد أرتي على فاتن خلي ولي يوبلتي سنجدات يا أبيو Akka timuddaa hundi keessa carraa keessa yaalladhaa gootitti dhuftee lammaffaa taatee sadaffaa taatee afuraffaa taatee reedii dhuftee jechuudha harka galfattu dhugumatti goota anatu shallama tokko tokkoon keessan gaafas أما immoo كامل يكون نمتش إنا لله وإنا إليه راجعون قد أننا ما جبسوا كوني قد أننا ما جبسوا نابر ريساني kanaadha faateeti إنها تفاتي أسجل جرتي بوليتين دي قال أسجرتي gaddee erga fatiyaa seente anis meeshaa kiyya walawwalachuu qaba gaabbeen jira dhaarti haadha faateen يا in turte haadha faateen turte erga sumaayyoo jechuudha maaliyaa obboleessaatiin taphachuu dhiistee daayirektii akka fatiyaa kanatti osoo deemte silaa qaata waan baatetti baate. Yaa miira ofii manfasii kee obboleessi biyya miira keessa manfasii kee jira. baafadhu. My No, sister no, no, no. miira keessa hin galini. Yaa habiibi erga sumaa jechuudha. Erga sumaa siluma gaafa siin maaliyaa obboleettiitiin taphattu naa galee raanaa kanaadha faaxee. Kanaafuu jechuudha daayirektii akka fatiyaa kanatti kottu haadha koo. Isitti illee jijjiiramte. Waaqni garaan ta'e. Maali siitu jedha araami? Itti fuftu itti muddituu kan bar miira keessa sii galchaa maal goota koo. Anamaa dhamaa ta'e obboleeyyummaan fatiyaa bar dura walii galle fatiyaan gaafa obboleettii minaamin ati jettuun ani hin fedhu jettee qurxii sitti himte maaliif jenna gaafa tokko akka tasaa qobattee wal argine ani hin obsu innis nan obsu jette. Ayyee achumaan fatiyaan dura walii galle. Amma haadha faaxallee maal taate gaafuma dura osoo asis seenin obboleessa kana godhatte oduu biyya kana hin seenin. Yaa habiibi haadha faaxeen erga biyya kana dhuftee waggaa lamaaf deemti jechuudha. Waggaa lama miti guyyaa lama keessa ilmi namaa yaadni isaan jijjiirama maal taate ati yaada si yoo jijjiirtes sokkeen taqabballa nuti. Hin jijjiirtu ati faatte. Ilmi namaa immoo fatiyaa erga sheexaanni argee sheexaanni na harkisee itti muddi gootitti koo duubatti hin deebiin. Fuuldura waan itti amante tokko waan itti amante tokko jechuudha. Haati Fuulduratti inni duubatti hin deebiin. Lakki waan itti amante tokko jechuudha yoo inni galaxa ta'e jechuudha fuuldurumatti bakka dhadheetti jaamuudha malee dudduubatti deebi'uun hin ta'u. Tawbatteerti isin astofuru laalazim jetteerti tawbattee mi'a dhafaate. Maaliif ifirraa dhiibdaati haadha faaxee carraa si yaaltu? Sammuu kootu amane ka obboleettitti. A'uuzu billaahi tawbadhee. Amma rakkoon akka beeyta. Ani haati faaxee giseen argitu obboleettii sitti fakkaadha. Yaan immoo yeroo haadha faaxee argu obboleessa kiyya natti fakkaatti. Yaani hiikkan isaa anaaf isii jidduu miirri uumamu osoo wanni fedhe gale. Dura sammuun kenna akka badatti faahame. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga walumaan geenye baalee bidire. Jettee reedi koo? Sammichi nama amannaan hamaadha beektaa. Amma fatiyaan anaaf fatiyaan sammuu kennatu gaafa duraa akka malatti amane galaxatti yoo guyyaa tokko mumkin. Yaada baatee an jedheera bar maaliyaa obboleettii kana lafa ka'aa. Maaliyaa obboleettii lafa kaa'ati yoo dide immoo maaliyaa abbaa fi ilmoo sadatti fayyadamaa meeqa yaraa laala. Amana wallahi. La ilaha illallah. Amma kolfuu. Si karee fi nama kolfuu fi nama kolfuu gooti. Yaa jedhee baran namni jechuudha maaliyaa abbaa fi ilmootiin taphataa maaliyaa obboleessaa obboleettiitiin taphataa kanaafuu jijjiiraa laalame. Foodaa yaan deedhe. Sinuma danduunaan liqinfamne aan obboleessa obboleettiin kun sinuma iyyuu akkui obboleettii obboleessaa uktii naan taane sinuma.
Naan taane silum abbaa koo jechuun marteetti. Akkas wayyala jijjiiraaf ilaala. Oye, intala koo.